Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hojii keenya kabajamoo kanneen chaanal Afrikaa Samsung irratti hojjetan egaa nageenya keenya bakka jirtan hundatti isin qaqqabu. Egaa hordoftoota keenya barnoota keenya kanarratti walitti deemee jira. Egaa barnoota keenya kanarraa keessatti namoonni bilbila keessan iskiriin shoot godhuun isin rakkisu yookiin ammoo jechuudha hoombatan kanaa fi itti siqisatan garsa power off fi hoombatan fayyadamtan yookiin ammoo jechuudha value minus fi power off kana fayyadamtan iskiriin shoot gootan kana dhiiftanii bilbila keessan duuba bilbila keessanii kabara bilbila keessanii isa kana jechuudha isa kanas osoo irraa hin baasin akkamitti akkasiin harka tokkicha qofaan akkanatti qabdanii bilbila keessan iskiriin shoot gootan isinitti garsaa hamma xumura viidiyoo kanaatti daawwachuudhaan nafaana turaasin jedha. Kanneen jalqabaaf gara chaanal Afrikaa Samsung harotan barnoonni keenya chaanal keenya subscribe godha. Viidiyoo keenya kan daawwatan yoo jaallattan like godha. Hiriyootni keessaniifis qooda isin jedha. Tole egaa akkuma kana jechuudha. Fakkeenyaaf osoo gara iskiriin sitti agarsiisutti hin seenin jechuudha. Haala kamiin iskiriin shoot nu fuudha kan jedhu fakkeenyaaf bilbila keessan kana jechuudha. Duuba kana jechuudha osoo kabara irraan baasin haala kanatti quba keessanii marraa lama dhoowwitu jechuudha. Duuba kanarraa jechuudha iddoon filattanii bakka barbaaddan duuba kanarraa marraa lama qofa cufaaftan sana booda jechuudha kallattiimaan iskiriin shoot isiniif tahaa jechuudha haala kanatti. Nyaagaatan jedha yaada. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha maaltu sana eegama Google Play Store kan sana galtanii appilikeeshinii tokko buufattu jechuudha. Appilikeeshinii kun maqaan isaa maal jedha? Tap iskiriin shoot jedha isinitti agarsiisa jechuudha. Ergaa kun haala kanatti Google Play Store keessatti galtanii maal gootu asirratti tap iskiriin shoot jettanii barreessitu jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanatti barreessitu tap iskiriin shoot jettanii barreessitu fakkeenyaaf isa kana jechuudha. Tole erga haala kanatti tap iskiriin shoot jettanii barreessanii booda haala kanatti isiniif dhufa jechuudha. Asirratti jechuudha wanni isin filachuu qabdan gosa bilbila keessanii sana filachuu dandeettu jechuudha. Fakkeenyaaf Android 12 yoo taate Android 12 filachuu dandeettu bilbila keessan sana booda gabbuufattanii erga gabbuuftanii booda ni bantu. Bantanii hayyama inni barbaadu kennitanii jechuudha. Erga hayyama inni barbaadu kennitaniif yookiin immoo permission kennitaniif booda maal ta'a bilbilli keessan jechuudha duuba isaa yoo cuqaaftan yookiin immoo duuba kanarra haala kanatti bilbila keessan kana jechuudha iskiriin shoot godhuudhaaf dudduuba isaa jechuudha kabaras haa qabaatu qabaachuu haa baatu yoo marraa lama dho'itan maal ta'a iskiriin shoot isiniif godhaa jechuudha. Kanaaf karaa saniin karaa salphaa taheen iskiriin shoot bilbila keessan gochuudha dandeettu jechuudha. Tole egaa hordoftoota jechuudha viidiyoo kanarraa akka gammadan abdii qaba. Ammas akkasiin gargaarus abdii qaba. Daawwadhaatii irraa fayyadama. Waan isin galiniif gaafii koomantii jalatti nuuf katabaasin jedha. Tole egaa hordoftoota jechuudha barnoonni keenya kanarraa kana fakkaataan barnoota biraatiin deemnee geenyutti waan nu daawwattaniif galatooma yeroo gaarii isiniif haa ta'u.